Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa VTV irraa odeeffannoowwan dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo guyyaa har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra. Odeeffannoowwan kana isinitti himuun kan isin waliin turtii taasisu Anayyaantuu Baacaati. Nu waliin tura. Feesbuukii fi Instaagiraamiin biyyoota Awurooppaa keessatti guutummaan guutuutti cufamuu danda'a jedhame. Bulchaa Feesbuukii kan ta'e kubbaaniyyaan Meetaa akeekkachiisaa gidduu kana baaseen seerri odeeffannoo Awurooppaa keessa jiru na hojjechiisuu waan hin dandeenyeef Feesbuukii fi Instaagiraamii cufuu nan danda'a jechuun akeekkachiiseera jechuun Reuters gabaaseera. Namni amantii mataa dubartii dhiira dahuu barbaadutti mismaara rukutee barbaadamuu eegale. Paakistaanitti namni amantii dubartii ulfaa dhiira dahuu barbaadu milkeessuuf mismaara rukutee barbaadamuu eegaleera. Dubartiin kun mismaara saantimeetira 5 dheeratu piinsaadhaan of keessaa baasuuf erga yaaltee booda gara hospitaala Peeshwaar deemteetti. Dubartiin kun jalqaba mismaara mataa isheetti rukutu poolisitti erga dubbattee booda odeeffannoo namootarraa argattee namni amantii dhiira akka deessu waadaa galee fi mataa ishee keessaa mismaaraan rukutuu fi itti gaafatamaa ta'uu himteetti. Poolisiin dhimmicha qorachuu kan eegale suurri qorannoo X-ray kan miidhama mataa dubartii kana agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti erga gadhiifame booda hospitaala Leedii Riiding keessatti kan hojjettu Dr. Haidar Kahan dubartiin kun jalqaba gara mana yaalaa yeroo dhuftu kan of beektu ta'us dhukkubbii jabaa akka ture dubbatti. Dubartiin kun haadha ilmaan dubaraa 3 yeroo taatu ammas irra deebiin dubara deessi yoo ta'e abbaan warraa ishee dhiisee akka deemu dhaadachuu isaatiin tarkaanfii kana fudhachuu ishee ogeessi fayyaa himeera. Taaksiin xiyyaara nama malee balaliitu gara hojiitti galuuf akka ta'e ibsame. Taaksiin maqaa Heavy Seed 2 jedhu kennameefii kun nama tokko qofaa kan feetu yoo ta'u yeroo dhiyoottis balallii kophaa ishee ni calqabdi jedhameera. Balalliin taaksii kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 90 haga 160 balali'uu kan dandeessu yeroo ta'u iddoowwan dhiphinni tiraafikaatti mul'atutti furmaata ta'a jedhameera. Taaksiin kun hojiitti yoo galee akkuma taaksii kaanii kiiloomeetiraan kan kaffalchiisu yoo ta'u kaffaltiin isaas hundaafuu giddu galeessadha jedhameera. Sigigee lafaa Kolombiyaatti uumameen lubbuun namoota 11 darbe. Rooba cimaa booda sigigee lafaa uumameen Kolombiyaa giddu galeessa keessatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 11 darbeera. Bulchiinsa Riislaand keessatti balaa uumame kanaan manneen jireenyaa hedduun barbadaa'anii namoonni 35 ammoo miidhamanii wal'aansa argachaa jiru. Aangawoonni yeroo tulluu naannichaa ol jirurraa lafatti sigiggaate manneen uwwisee jiru suura mul'isu baasaniiru. Laga naannichaa jiruu fi sababa roobaan guutee jiru cinaa namoonni jiraatan biroon ammoo nageenya isaaniif bakka biraatti gaggeeffamaniiru. Dhoqqee sigigee kanaan uumame keessaa lubbuu baraartonni namoota oolan barbaadaa akka jiran qondaalli to'annoo balaa Kolombiyaa himeera. Dho'insa hamaa booda Gaanaan dhaabeetii Speen doolaara miliyoona 6 akka kaffalu ajaje. Gaanaan akka jettutti dhaabbatni Speen konkolaataa ji'a darbee dho'e lubbuu namoota 13 galaafatee to'atus seera kuusaa fi geejibaa cabseera. Dhaabbanni Maxim Crop jedhamu doolaara miliyoona 6 akka kaffaluuf irratti murtaa'eera. Konkolaataan kun meeshaalee dho'insaa hojii albuudaa baasuuf fayyadan kan akka Maxim ta'an gara bakka warqee baasutti utuu geessuuf imalu naannoo magaalaa Boogosootti dhoqdhoqqee waliin walitti bu'e. Dho'insi kun ganda Apiyeeseet guutummaatti barbadeessuun namoonni 100 ol miidhamaniiru. Dhaabbatichi gaafatamummaa haaluun kontiraaktaroota biyyattii himateera. Malalaan mana barumsaa Indiyaatti hijaaba uffachuu dhorkamuu balaaleffatte. Badhaasa Noobeelii nagaa kan injifatte Malaalaa Yuusufiyaas barattoota Indiyaa hijaaba uffatanii daree galuun mirga keenya jedhanii falman akka deeggartu himteetti. Barattoonni kunniin kutaa Karantaakaa jedhamu keessatti torbanoota falmaa kan jiran yeroo ta'u hijaabaaf jecha kolleejjii irraa dhorkamuun isaanii waan nama naasisu jetteetti Malaalaan. Waldhabdeen uumame kun kutaa bulchiinsichaa keessatti babal'achuun walitti bu'iinsa amantaa akka uumee jirutu gabaafame. Kanarraa kan ka'e manneen barnootaa guyyoota 3 cufamaniiru. Waldhabdeen kun akka biyyaalessaatti dubbii jabduu amma mana murtii olaanaa irratti gahee jira. Barattoota daree barnootaa irraa dhorkaman keessaa tokko iyyata barreessite mana murtiitti kan geessite yeroo ta'u hijaaba uffachuun mirga bu'uura amantaa heera biyyattiin kenname jetteetti. Dubartoonni hijaaba uffatanii mana barumsaa akka hin galle dhorkuun waan nama rifachiisu jechuun fuula Tiwiitara ishee irratti barreessiteetti Malaalaan. Ijoolleen shamarranii kunniin erga bulchiinsi kolleejjii mootummaa hijaaba uffatanii daree hin galan jechuun barumsa irraa dhorkamanii mormii geessisuu jalqabaniiru. Senegaal tokkoon taphattoota isheetiif doolaara 87 olii fi lafa badhaaste. Senegaal taphattoota waancaa Afrikaa biyya isaaniif argamsiisan mataan akkasumas akka garee biyyaalessaatti maallaqaa fi lafa badhaasteetti. Sirna simannaa masaraa mootummaa biyyattiitti raawwatetti pireezidaantiin biyyattii Maakii Saal tokkoon taphattootaaf doolaara Ameerikaa 87 fi lafa kennaniifiiru. Lafti kan kennamee fi magaalaa guddoo biyyattii Daakaarii fi handhuura Daakaaritti kan argamtu magaalaa Daayimandoot keessattidha. Pireezidaantiin Maaksaal badhaasa biyyattii keessatti kabajaa fi gatii olaanaa qabu Order of the Line jedhamu garee biyyaalessaa wayita badhaasan mirri gammachuu masaraa mootummaa keessaa fi alaa akkaan mul'achaa tureera. Pireezidaantichi taphattoonni isaanii garee biyyaalessaa sadarkaa Afrikaatti ol kaasanii mul'isuu fi kabaja olaanaa biyyattii boonsee gonfachuun olaantummaa uummata biyyattii mirkaneessaniiru jechuun galateeffataniiru. Pireezidaantiin Maaksaal gameessaa garee kana asiin ga'an jechuun leenjisaa garichaa Aliyuu Siisees galateeffataniiru.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoowwan dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo guyyaa har'aaf qabannee kan hangammaatti hordoftan kana fakkaata ture. Nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa. Qophiilee VTV afaan waliin yeroo gaarii.